Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Harka fuunee ordoftoota amantaa biraammoo akka mooltan nageenyi kiyya bakka jirtan maratti simbira haga'u jecha egaa ordoftoota amantaa muslimaa baga rabbiin waggaadhaan isin gahe ji'a kabajamaa fi ji'a rahmataa ji'a waliif dhiifama godhamu ji'a namni wal jibbee wal jaallatu biyya namni wal lolee jechuun yeroo namni wal lolee waliin oodee jiru waliin araaramu jechuudha. Jiini kuni ji'a addaati. Kanaafuu ji'a rahmataa jedhame jechuudha. Kanaafuu asirratti baga geessan egaa nama baay'ees dhabneerra waggaa darbe amma fakkeenyaaf yoo fudhanne waggaadhuma kana asitti jechuudha. Ramadaana barreen gaddaa erga soomne asitti jechuudha. Namni baay'een nu keessaa dhabamee jira jechuun yeroo kana jedhu nama baay'ee hiriyoota baay'ee nama jaallannu baay'ee gariin immoo haadhasaa gariin immoo abbaasaa kan dhabee ni jira jechuudha. Kanaafuu nama kamiyyuu ta'ee namni biraa hin du'in hin jiru jechuudha. Kaan kunoo akkuma dheengaddaa argaa jirtan kaan manni waliin gubatee jechuudha Yamanii keessatti hiriyoottan kaleessa koomentii jala feesbuukaa miidiyaa adda addaatti waliin taphannu jechuudha. Kanaafuu isin immoo rabbiin kana keessaa isin hambisee jaraafis rabbiin rahmata haa godhu kana keessaa nu hambifate. Ufteefaatiin Ramadaan jiini wal jaalatanii qawwallolee soomfii wal gaafatanii. Ulfinaa kanaan baga rabbiin isin gahateen jedha. Kan ijoolleen kamiyyuu biyya kamuu jirtanu dhiiraa fi shamarraa osoo hin jedhin xiqqaa fi guddaa osoo hin jedhin osoo hundi keessan kan afaan kiyya dhageessan lammii kiyya baga rabbiin ittiin isin gahee jechuun barbaada. Egaa waan kana irratti baga rabbiin isin gahee irratti yeroo darbes yeroo hordoftoonni amantaa Ortodoksii jechuudha ayyaana jiraatti baga ittiin isin gahee jennee isin eebbisaa turre. Isinis immoo akka nu eebbistan abdiin qaba. Maaliif isinis nu eebbisaa akka turtan waanan beekuuf jechuudha. Kanaafuu isinillee ulfaadhaa warri baga geessee nuun jedhaartanu keessodha illee ijoollee baay'eetu iyyuu hordoftoonni tumtii amantaa biraa jechuudha. Baga rabbiin ittiin si gahee ji'a Ramadaanaatiin naan jechaa jirtu ulfaadhaa galatoomaa jechuun barbaada. Isinillee baga nu geessanii qaba. Nutis amma gaafa keessanii baga ittiin nu gahee jechaa turre. Kanaafuu jiini kun ji'a kabajamaa ji'a namni wal lolee ittiin wal araaramudha. Hayyeen kana laallatee jechuudha. Mee namni natti mufattanii jirtanu obboleewwan asirratti argamtanu jechuudha. Warri sagalee kiyya kana dhageessanu mee garaa qulqulluudhaan yoon isin mufachiisee jiraadhe afootu akkanaan jettanu barbaada. Angara kootiin afoota lallaa isiniif jedheera garaa qulqulluudhaani. Silasikaa namni baay'een nama akka hamaa tokkottiin na laala yeroon dubbadhu waanan dalgisuudhaaf waanan aaruudhaaf namni baay'een nama hamaa kan ta'etti kan na hubatu jira jechuudha. Nam waan natti siqee nan beekneef jechuudha. Haa ta'u malee an nama akkasiiti miti. An nama keessaa waa tokko hin qabneedha. Yoon dubbadhe yoon mufadhallee asuma irratti nama dubbatee ka'ee dhiisuudha malee nama keessaa waaqii nama qabachuu beeku miti. Kanaafuu angara kiyyaan afootulla isiniif jedheera. Anis immoo yeroon aare sirriidha immoo yeroon aare yeroo natti dhagahame an madaadhuma kootu natti dhagahame naan aareeti jechuudha kan hin dubbadhu isinillee kanaaf natti mufanne baay'een keessanii. Maaliif madaa koo beektu hundi keessanuu jechuudha. Madaa koo sanatti yeroo tuqamu ana immoo nama cheessa jechuudha. Waan dubbadhullee waan inni sun beeku jechuudha. Kanaafuu dhiifama isin gaafachuun barbaada obboleeyyan dubartiin dhiirri jechanu warri sagalee kiyya dhageessan. Kanaafuu warri siyaasaa waa'ee siyaasaatiif waa'ee adda addaatiif wal arrabsaa wal abaaraa turre isinillee dhiifama akka naa gootan barbaada. Maaliif siyaasni kamuyyuu siyaasa jechuun diraamaa jechuudha. Siyaasa jechuun waan bor deemuudha waan bor dhufuudha. Nutu walitti hafaa jechuudha. Kanaafuu dhiifama gara kootiin naaf godhaa isin jechuun barbaada. Isin dhiyoo isin mufachiise jechuudha. Ayyaani ani nama keessaa waa qabu miti jechuudha. Naaf qimii naan qabachuu nan qabatnaa warri dhiqqoo yoo mufattin jechuudha. Rabbiif jecha qulqulluudha jechuudha. Kanaafuu dhiifama isin gaafadha ijoollee koo an taphachuu fi yeroon aares dubbachuu malee waa keessaa hin qabuudha. Kana kan isin beeksisuu barbaadu. Ayyaani kaamee ji'a kabajamaa kanaa baga rabbiin isin gahatee warri sagalee kiyya dhageessan lubbuun jiraatanii jechuudha. Biyya adda addaa keessa kan jiraatan hundumti keessanuyyuu. Egaa ji'a kana jaalalaan khayrii nagadachuudhaan hamma dandeenyu jechuudha. Akkuma waliin taphataa oollu kana mee moojii akka kana keessa ji'a
khayriin jechuudha baay'inaan namaaf qabamu rabbiin namarra eegu jechuudha. Mi bara kanammoo ji'a kanammoo maaliin akka dabarsinus gara fuulduraatti qabadhee isiniin dhufa yoo lubbuun jiraanne inshallah. Egaa miskiina gargaara nama hin qabne soomsisaa dadhabaa lafa kaasaa inshallah karoora kana karoorfannee hamma dandeenyu qabaannee osoo hin taane birrii lama yoo qabaanne tokkotti qoonnee fi egaa obboleeyyan keenya gargaaraa inshallah khayrii nagadataa nama ji'a kana waliin goolabu rabbiin nu haa taayisu yenna isa dhufuun illee rabbiin akka kanaan achiin nu hagaatu egaa milkoofne jechuudha. Inni haadha manaa hin qabne haadha manaa argatee inni abbaa manaa hin qabne abbaa manaa argatee mana jaarratee ilmoo argatee egaa biyya nama keessaa isa rabbiin gara biyyaa isin fidu jechuun barbaada gamanumaam jechuudha. Isa dhufutti inshallah nuuf asirraa biyyi keenyas nagaa argatti inshallah. Egaa jiini kun ji'a nagaan bu'uudha rabbiin egaa akkuma hin beekneen nagaa nuuf godhu yenna waliif nu agalchuu wal waa jaallachiisu jechuun barbaada. Kanaafuu obbo Naymarii nama keessaa waa qabuu miti jechuudha. Amma fakkeenyaaf wanta dubbachuu barbaadu fakkeenya Abdii Geetaachoo jechuudha. Abdii Geetaachoo obboleessa kiyya nama waa baay'ee waliin dabarsineedhaaniif inni wal bira jiraachuu dhabaanus illee yeroon Gibxiin jirutti yeroo akkana barri nu faffacaasin jechuudha. Aniif inni hiriyaa baay'ee iccitii walii beekuudha. Iccitii walii waliin dhoskineedhaaniif abdiin kuni akkuma argitan waan rakaa kun wal bira walleedha. Alhamdulillah isas illee ijaan argeera jechuudha. Guyyaa baay'ee wal hawwina yeroo baay'ee yeroon achi jiru jechuudha. Yoomin dhufa laata yoomin dhufee si arga laata jennaa waliin qalladaa waliin taphataa nama tureedha nuyi waa tokko nama keessaa waa qabnu miti jechuudha. Dhimma siyaasaallee guyyaa tokkoof walitti kaafnee dubbannee hin beeknu waan ajaa'ibaa jechuudha wanti isin beeku qabdanu. Dhimma siyaasaa guyyaa tokkoof natti kaasee isin beeku anis itti kaasee hin beeku. Jaalala obbolummaa qofa jechuudha kan nuti waliif qabnu jechuudha. Durumaanuu hammallee taanaan jechuudha. Ani abbaa fedhee abbaan fedhee jechuudha naa dhufu seexaana deeggaruu danda'a jechuudha. Ani garuu obbolummaa keessan hin qaba waan ta'eef isaniin balaaleffadhu isaniin jibbuun akka kootti. Kanaafuu egaa saahiba kiyyaa Abdii Geetaachoon nama egaa miskiinota adda addaallee kan gargaaraa ture isin hundi keessan ni beektu. Qulqullummaa kana qofa kan nuti wal beennu iccitiin keenya kanuma iccitii biraan qabnu kan rabbiin argu jechuudha. Egaa hadha guyyaa kaleessaa adabbii egaa rakkoo uumamu Allahu aalam nuti wanti beeknu jiru. Anamma waan inni irratti hidhamellee hin gaafanne waan ajaa'ibaati jechuudha. Waan akkanaati miti. Obbolummaan keenya kana hin beeku egaa nama ilmi namaa hin balleessas hin hidhamas adabamas uma jiruudha. Haaraa miti ilmi dhiiraa waa baay'ee argaa jechuudha. Hunda goggoras sirraas. Egaa kanaafu inni kun dhimma jiraati dhimma jira akka xumuratee yakka kana adabamee baheedha jechuudha kan hin beeku. Egaa obboleessi kiyya obbolummaan kiyya ammallee aniif inni wal duukaa jirra jechuudha. Ambolummaan keenya walirraan fagaanne jechuudha. Nama kanatti amanuudha ani Naymarii jechuudha. Kanaafuu jechuudha. Guyyaarraa isa bira ooletani akkanatti. Alhamdulillah anis maatii isaatii waliin ture. Anis maatii isaa biratti dhaqee eebbisee wajjin taphadhee takka biratti fataa shaqadhee gara mana kiyyaa seenee jira jechuudha. Kanaafuu obbolummaan keenya kanuma yaa jarana jechuufan jedhee namni waan adda addaatti ilaaltanii waa'ee siyaasaatii wal qabsiiftanii ilma namaa walirraa fageessuuf yaalinaa kun dogoggora. Nuti nama afaan tokko dubbatudha. Nama ilaammeef eejannee waliif galuu dandeenyudha malee nama fuulleetti wal balaaleffannee xalaata wal barannoo miti jechuudha. Nama akkasiis miti yaa. Wanti sun beekuu qabdan. Nama kamiinuu nan siqaa. Nuti nama yaadaan amanu nama wal gorfatee wal sirreeffatu bakka dabarra yoo jiraanne nama wal gorfatee kootu Naymaraa kana dogoggorteetta kana sirraa naan jedhu jechuudha. Kanaafuu egaa obboleessi keessan Abdiin jechuudha. Har'a kaleessa isiniif gadhiifamee jira. Egaa guyyaa ji'a 9 guyyaa 4 waan akkasiitti naan jedhe kan hin gadhiifame. Egaa bilisa ta'ee gadhiifamee jira. Alhamdulillah baay'ee jira Ramadana kana siqaa. Inshallah akkuma jaalala keenyaan obbolummaadhaan kan nuti waliin soomnu malee dhimma biraatiin wanti nuti wal argarru hin jiru jechuun beekaa. Akkasitti kaa har'a kun obbo Naymar Fuad nama waggaa baay'eedhaaf wallee botaa turreedhaaniif abdiin jechuudha. Wallaahi obbolummaa dhugaa walirraa qabnaaniif malee waa biraamti. Kanuma jechuun barbaada. Egaa ijoollee koo haala akkanaatti warri waan adda addaatiin akkana wal balaaleffattanu of eeggannoo akka gootanu barbaada gamanumaan jechuudha. Nuti walitti hafaa jira. Walitti hafaa jechuudha. Walobbaa keenyatu hafti jechuudha. Wal balaaleffachuun wallaaluun. Kana jechuudha
إجا ميجي الرمضان كنا نما أكمي تاني دبر فتشو قبل نما كل تاني كولو لين أفوت الله نافج يني إجا نما دي فما قافتشو ده بنامتي مواتمو تون تاني مو أشوا يا رمضان ربي براتيس نما براتيس المنا ما تقول يبتي بالليست دي فما قافت يونس تي بالليست دي فما قافتشو مو أتما جد أمتى يجوا مو أتاي أمتى يجوا مو أتما تون تاني يفما قافتشو واتو كوان سي تلفاتون قبل إجا يونس تي بالليست دي فما ناقو تشوم بربادا كان الرافي ربيني كاجي أكنا نما كيرينا قدرتها أكو مخلصة تبى تبان سنمو تبى كينيا مو غير خيرتنا نفني ناولين بشنا نابه ربين واقول إجا أردفتون يا من تبرأ سلي أكاسين نجابيسا نجابيستانو أبدين كبر درس نجابيسا أكترتني لكن بيكو نو إسوري يا نور جرا من تبرأ تنوفيا دوان أجايبات يجودا كان يجرا راهو بدي كان مني أمن تانا ما يو كبتشي أمن تاو في اللي كبتشي فتاة درك أما من تانك كما جمود أف أمن تا نما سنا كبجوك أبدا يجودا إن شاء الله يوم دموكتي أمانة يجودا كنا إيجا أكا كينياتي سيمو أمن تانكي أمن تانا ما ديمي تكيسي تو كينجلو كنا في كنا رالي بليسا أبلوم ما ولا رقمنا بلوم ما ولا رقمنا بيوم ولا رقمنا يقوم ما ولا رقم أمن تانا دتانو سيجو كنا فوول ججبسني جا كنا فتازنا غنا كلون أني كلون أنا كسوم تنو أبدين كاب نما واسي تبليس إيسا فوت الله دافي خلاص ربين بكسيبو سايجو يوما لوسيمي ديجو والله ربين كان يتفي يواز روس سدرا هتيراتي يوسي هم هتيراتي كان إسا ربي سي كنو تعالى يجو إسا ربين سي كيروف تعالى ماله كان يتي ربي تكن تيتو سوني انتو يجو إيكا نمني بايو منا كان نما أبارو فيجرا ورنا ما أبارتن أوف صدا أبارسينا متدبو سندن دايجو معرف وان تاني وان توف وان تاني رتي وان دادا كنا وان جرف إيكا وفكر أجمع بروادا أيانيكا بور إن شاء الله ربي دم قياتو كابدي سيني كاودي دفونكي ينور الفادا غلطوما إيكانيكا بايو كيسن كوميدي وان بارتي ساني إيكتاني بشنن سيسوتان أسرتي كان إلى ترتن جورا بارتي توكو هانغا جاهو جندي جرا باين كيسن غلطي فچوم بروادا كيستي جولي باين جورا مغا كيسن نوم بربادو سنم بيكا باين كيسن جورا الفادا غلطوما وري شير غچودان لايكي نو تقودان ججبنا نوف كنارستن نتس سنيف جبان نايجو واغاري وجچوف وانسين بشنن سيسو هوجچوف ان شاء الله وجران عمريان وان كان تعالوا غرفون دراتي مو اسنيف دلغنا يجرا باين كيسن هريوتنا مشنشن قبدو فكينيا في اني اما هريا انا مشن يون قباد واسابي ساتي نما هريوتا كوشنن كان ابشير يون اني سنداوتاي انيس غره كينيا دفا ماتي كينيا تا اجچو اغا هريوتن قبدن مرت شير نوفوچو اندكتنا ماليف يو اسنو جبيستن نوتس اسنيف جبالنا كانوا ما يجرا كنافو ينافو ماتون تاني والقدسو والجبيسو يوسف فيدي أبوليس كيسنا فيدا يوسنا فيدين كنا فيدا كنا أول جبيسون عاد فنو عاد كي نوفته وده كنا إنافا في جبا قدو كي نربين أبو كسوي شومر بارا إقامة نمني باين يروس شير قطنو أن نمبيك وانتي أسرتنا أجرسيس وانتي مهري وتجارة نما كودن شنيف إرجع واسابي دان مسنجري دان كنا بكشير جرو كنا تقاتي يجورا مسنجرايس نما جا كودني في أرجون ديس مسنجرا كي كيسنا ما دي باول تجرا نما كنا في ألتو كي تك كوي غوته بايه دي مچرو غروبي منا دادا عبدو مسنجرا كيسنا يرا أشرنو كيسا الفادا كلا توما يادك عبدنو ورنو كنا يرتنو إجا كنو توري كينيا كنو تي توري واسابي جرا فيسبوك جرا وانت دادا كنو توري كينيا كنو سرقو تجرا يادك عبدنو أشينو قدو لنديسو إجا ورني مسكينو تا داداس غرغارا شوفتن كايري دلغا شوفتن كنو تورا كينيان كيسني أمانة كيسن كايري كيسن تيتك واسي قدن نيجو مالف قدن نبيتو نتي أنا مومي دان ديمي دي مداف كايري كيسن إسن راقو داد نيجو كنافو نما كايري ولي نغرتا وقا كنا جا كما ألفنا كنا بحاتو ربين واغدو باي باي ورابلو أفوتنا بدا أفوت الله سنيف جدر باي باي افتباتي رمضان جيني والجالتني قولو ليصوم في والقافتني افتباتي رمضان جيني والجالتني قولو ليصوم في والقافتني يا ربي ستي اللبا هي سخيق فامي إن يكبا
Simele menyung gargar sakaba dirmata ko dakaba sinakaba. Ufte gatir